maal islaamummaa kana hubatteet rabbi dhugaadhaan gabbaramu tokko ta'uusaa ishee tamaamin ol galchaa inshaallaati waaqni dhugaadhaan gabbaramu tokko Allah qofa ta'uusaa bartee ishee Nabi Muhammad ergamaatu isaaniitti amantee sirriitti amaneetiin jira ustaaza afaanumatti isin dhufaani durillee ani maatiin kiyyalleen musliima beektaa ayya ani immoo giddumaani ganna muraasaan duraatti kan kiristaana ta'e sana booda ammoo waan baay'ee hubadheetiin jira akkuma isin jalatti illee yeroo baay'ee isin hordofaa sheekolee baay'ee illee nan hordofaa saniif yeroo baay'ee isinitti illee babarreessuu ture isinillee dubbiseera san booda ammayyuu karaa waasaappiitiin isin dawwaluu ture waasaappiin Cufaa waasaappiin keenya kanaan dura naaf jedhanii turtan akkas ayya viidiyoo ba'uu dandeessaa akkuma abbu mu'aazir luka ol qabadhu malee harka ol qabadhu malee amma wanti guddoon hin jirtu ishee viidiyoo ba'uu dandeessaa ishee tamaam ergadhaa yoo jiraattan eebbaan ayya ba'i viidiyoo eebba keessaa dhibba isaanii ayya sheerii godhaa jamaa akkas maashaallah mee isinitti muradhaa keekol ustaaz sirriitti mul'atta sirriitti maashaallah akkas Yesus nama malee waaqa miti dhime Yesus nama malee waaqa miti akkas ayyeesh harka kee akkas ol waan waliin qabe mirga moo bitaa mirga ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu dhugaan ka gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaanan baya Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa baheera Iyyasuusis ergamaa rabbii fi garbicha rabbii malee waaqa akka hin taaneefi gonkumaallee akka hin taane keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan islaamummaa qabadheera Allahu akbar maasha Allah alhamdulillah galatake ya rabbi alhamdulillah ya rabbi galatake rabbiin kiyya bakka islaamummaa si filate guyyaa gaarii guyyaa kabajamaa kan keessatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala baga karaa dhugaatti achi si fide baga rabbiin si milkeesse baga islaamummaa irra dhalattetti baga rabbi si fide haaraa itti nufne hin beekta keessatti dhalatte baga rabbiin subhaanahu wa ta'ala gara sanatti achi si deebi'e siin jedha obboleessa kiyya inshallah ta'ala kana caalammoo akka nu waliin wanna jetteen waliin barattee waan guddaa akka dalagdu abdiidhaan qaba inshallah bi'idhnillah rabbiin kiyya jedhe jazakallahu khair namni bira waan jedhan sinaa jedhani ulfaadhu galatoomi
Sheetamaa miga silaan barreessitu barreessaa mee barreessitanii cal jettu sin barbaade. namoota hedduutu daandiin jal'inaadha haqiiqaatti fakkaatee hanga galgala gahanitti hanga daandii sana irratti rabbii isaaniitti wal ga'anitti namoota hedduutu shawwadama. Rabbii subhaanahu wa ta'ala gara amantii dhugaa, amantii dhalootaa, amantii islaamummaa, amantii nabiyyoonni hundi isaanii barsiisaa turanitti rabbiin si deebisuun wallahi waan hedduu tokko nama gammachiisuudha. Baga rabbiin lubbuu kan kee ibiddarraa bite. Wanni biraa maashaallaati nama guddaadha. Nama waan aanneeffachuu danda'u, nama hoy namaatiin deemu nama natti hin fakkaatu. Sababni isaa namoonni baay'een miidiyaa kanarratti yoo namni borri isa sossobee isa ababbalee maal koota akkas taatee maali jireenya dhabdee akkas taate yoo namni jedhe asuma akka bishaan gabatee irraa immoo qalbiin isaa raafama. Namoota sana irraa hin ta'ini. Rabbiin illee warri inni faarse warra eega islaamummaa qabatanii jiranii achirra gad dhaabbatan dhugaa arganirra warra gad dhaabbatanidha kan jennani qophaa'eef illee jara sanaadha. Dabalataan ammoo yeroo ammaa kana rabbiin haala mijeesseeti jira namni cudurii garaagaraa waan tokko wanti nuti himannu hin jiru. Mana keenya keessa ciimnee bakka teenyee waa barachuu dandeenya. Namni yoo barate amantaa isaa jabeeffata. Kanaafuu wanti nuti isii dhaabnu obboleewwan keenya gara islaamummaatti dhufan illee wanti nuti dhaabnu ofirra darbaatii nama fayyaduu danda'a. Waa baradhaa waan itti dhuftan kana dhugaa irra keessa isaa isinii galeennaa itti dhuftan kana immoo haqiiqaa isaa sirriitti gadi fageessaa baradhaa. Islaamummaa keessa iccitiin tokko illee hin jiru. Bareechaatii baradhaatii ibaadaa keessan bareechaa tolfadhaatii. Hundi keenya iyyuu hanga dhannee jannata rabbiitii wal geenyutti haga jannata alfirdawsiin seennutti rabbii keenyaaf abboomamaa haa taanu akkaataa rabbiif abboomamnu haa barannu waan jedhudha dhaamsi keenya. Inshaallah abdiin faa namoonni biraa waan dubbatan yoo jiraate isheen illee seenanii jiranii asumatti gabaabsaa baga gammaddee rabbi sabaata siif haa kennuu siin jedha. Amiin. Taamuhu misku marii keenya rabbiin booda isaa tolchee alhamdulillahi rabbil aalamiin marii shaadaadhaan xumuramuu jechuun wallahi waan ajaa'ibaati. Tiyooloojistiin yookaan ammoo barsiisaan kiristaanotaa jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin waaqayyoon harma hoosisee waaqayyoon garaa keessatti nama wajjiniin garaa keessa kaa'ee waaqayyoon kan du'ellee waaqayyo jedhee akkasittiin waaqayyoon akkasitti dhukkee marraa kaasee kute ammoo itti fufuudhaan immoo obboleessa keenya shabalaa kana shaadaa qabsiisnee rafuun ammoo kana caala nu gammachiisa. Baga rabbiin gara islaamummaa si fidee anaa dhufu siin jenna. Galatoomaa barakadhaa ganaman jedha. Jazakumullahu khairan. Wayyakum khaira barakallahu fiikum. Shishee tamaam. Natti gala dadhabaa kootu jira walaloo gara mo'an jaalladha umaansa. Kunoo dhaabbadhe saggeeffachuu fedhee dhaabbataa. Galatoom yaa rabbeedha. Galatoom yaa rabbii galatatu siif mala mootii ardiif samii yaa abbaa jaalalaa yaasa kophaa isaa dachiif samii uumtee yaasa kophaa isaa dachiif samii uumee gooftaa kophaa isaa roobee yaasa kophaa isaa dachiif samii uumee galamee gooftaa yoo roobu dachii jiisu gungumee awwaan biraan qabu si'umaan dhaadadha. Harka kiyya banee ijaan ol silaalaa si uuma waamadha. Annaman kadhadhu rabbii guddaa malee isa dachiif samii kophaa isaa uume bareechisee kalee. Ilmi namaa garuu har'a si gargaaree borusii mataa dudda sitti galee. Kanaafuu yaa rabbi ati na sirreessi. Fuudhii bobaa kan kee jala na qabadhu duniyaa baa kiraa hundaa naa sirreessi. Galatoomaa ulfaadha ijoollee musliimaati waan an jedhaaru. Arruma dhufee nu gorsa akka hin jenne amantii kamuu amantii baay'ee jira. Baay'ee san keessaa ammoo tokkollee hin qeeqina hin arrabsina. Amma akka